seenaa akka hin jirre jira argaa jiru. Seenaa nama mana keessa jiru seenaa jenna maraatu dhumu. Nama asin jirre seenaa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagalee yoo dhagaame tokko nu godhaa jedhamee wacaa waca bakkee kana ma kilaaksii biyyadaan inni geechuun waa ugu dafa sana ilma dhagaama kan sagalee inni dhagaama jedhe tokko nu kennaa jiran jedhamee hawaasa keenya nama meeqa ga'eera waan namni 50 jiru dhibba lama akkana kun rabbiin sooressa namaa nu godhee bara sakandii tokko keessaa nama dhibba lama argachuu jechuun bari itti fayyadamuu beeknaan qabeenya isaa kana laa inni kunuunfachuu nutti haajomsiisu nama kooti jedhee sila see eeggataa jiru yeroo ati banatti dafee si bira dhufu kana simannaa bareedaa si barbaachisaa himannaa bareedaa si barbaachisaa tokko dhufeera haa ta'u jecha bareedaa isaa si barbaachisaa nama kana sibachuudhaaf immoo waan isinii kenninee isinii simannu hin qabnu isinirraa fudhannee barre malee isinii kenninee hin beeknu wanni nuti isinii kenninu salaamataa dhuma qofa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma beekamu ijoolleen kun ijoollee shanan gibeeti. Ijoollee amanaa qarshii kuma 600 fiddee nutti kennine kun riisiitii irraayyii riisiitii irraa qophii isinii goone riisiitii nagahee irraa qophii isinii goone kan leeqaati gumaata leeqaati gumaanni leeqaa wanni jedhi moo jedhani wanni nu ammas itti kennuu dhufneef akka shanan gibeetti gumaata leeqaatiif gahaa miti waan ta'eef warri biyya keessaa hoo maal jedhu laataa jechuun nu dabarsinaan jedhan garuu jalqabaa bakka jarri kuma 600 kana fidanii hin barbaada maaliif jennan ijoollee waa qabdu miti miskiinuma asiifachi jejjettu kunooti nagaheensaa kunooti garee egeree ragalee jira ulfaadhaa galatooma ijoolleen kun ijoollee shanan gibeetti shanan gibee jechuun waa biraa miti ilaa isaan geeraan ijoolleen kun laman geeraan inni guumay inni kun jimma gomma ini kun gomma kuno limmu kuno jimma bela bata jimma shanan gibeechuun kalma wala ka waa biraati miti steetii shanan jechuudha mootummaa shanan ture jimma yeroo jedhamu jimma bari hundaa fuulumatti qaba jimma jedhame malee biyya shanii walumatti qabamee jimma jedhame malee akkanatti beeka akka jimmaatti nu hoo biyya shanii leeqaadhaaf gumaanni akka dargaggeessaatti jalqabe kuni hamma kana qofaa hii jedhanii na gaafatan ani garuu gaafii biraan qaba kuma 600 kanaa hoo jalqabe isaa fidanii kuma 600 kanaa eessaa fidanii leeqaadhaaf jalqabaa marsaa afraffaanu gargaaruudhaaf gara leeqaati garuu marsaan afraffaanu sadii amma dura leeqaa yeroo sadii kaleessaa wajjiniin leeqaa yeroo sadii gargaarreerra qaata rakkachuu jalqabanii naannoon kun qaata rakkoo uumamaati miti rakkoo uumamaatiin leeqaan rakkoo hin qabu uumamaan biyyisaa gammachuu qaba biyyisaa akka biyyaatti waan hin qabne hin qabu biyyichi anatu keessa deeme beeka miila kootiin gaafa namni nam beene keessan keessa deeme beeka amma magariisa naannoo magarroodha keessatti naannoo nama buqqaa'efaan naannoo kennitu malee naannoo fudhattuu miti mudanne eega mudanne moo jettee akka shanan gibeetti marsaa sadaffaadhaa fi marsaa sadii erginee jirra warri nu itti ergine amma immoo yeroo ammaa kana keessa shaambuudhaaf natti ergamee jira amma karaa lataa qana'ii aagaatiin amma immoo shanan gibee dursitee lakkii kan marsaa afraffaa kana nutti dursaa rakkoo gaddaa hawaasa keenya naannoo Gutiinii fi naannoo Laqamteerraa baheen akkana jedha dhaadannoon isaanii akkana jedha dhaadannoon ijoollee shanan gibee ilaal dhaadannoon ijoollee shanan gibee akkana jedha hawaasa keenyatu kana haajoma maal jedha rakkinni leeqaa rakkina keenyaa jette ijoolleen shanan gibee isinoo maal jettaniin asirratti wanti hin barbaadu afran qalloo inni ufti nan beeka siiqqoo mandoo inni ufti nan beeka dudubbeetti isin namni qaatee iyyafataa jirti akka isin onlaayinii irrattis immoo nuti hoo akka Kwaataaritti na gaafattaniitti hoja gareen Kwaataar gareen Qatar jirtanu akkuma kana shabaaba naannoo keessaniitii wajjiniin maaliif maqaa naannoo kana akkana maqaa dhooftaa yoo jedhanii akkanatti wal beeynaadhaaf wal bira jirraa wal himnaadhaaf gumiin rakkoon kee rakkoo kootii haa beekuudhaaf naannoo tokko qofaa miti amma yoo yeroo rakkoo jedhani keessatti afran qallootii fi shananee siiqqoo mandoo gargaarsa yeroo jedhanu isaan mara ciqilfanna umurii guutuu keessatti bara darbe kana jimma immoo gargaaree ka'ee utuu himin calluma jedhee ofii isaatii geessa bara darbe kana nyaata 5,000 maali midhaan kumtaala 5,000 jechuun abbaa warra maatii meeqaaf seesan kumtaala tokko nama 4 qoonna kumtaala tokko kumtaala 5,000 ergee ka'ee waa tokko utuu namatti nu himinaa jedhee ikhlaasa qaba namatti nu himinaa jedhee makiinaa meeqa fidee dhufee dabarfate ani immoo hin jaallanne maal jennaan gumaata ergitu
hawaasni kan kee hamilee isaa dagaaga akka tawaabbaruutti mangistaa dirjitiitti yeroo ammaa kana keessa UNICEF leeqaa geesseera fakkeenyaaf haa jennu buusaa gonnofaatii wajjin walii galanii waa hojjetaa jiran nus kaleessa kallattii buusaa gonnofaatiin waajjira ittisa balaa jechuudha karaa ittisa balaatiin hawaasa keenyaan ga'anne amma warri buusaa gonnofaatii wajjin akka hawaasa biraatti akka faranjiitti hin geesse akka barbaadame akkana miti akka shanatti beeti akka barbaadame akka dargaggeessa kanaati akka barbaadame abbaan barbaade ofii naaniin gammaddu leeqaan nan beekaan kan ofii gammaddu jalqaba waaqoo na bira jira sii galeera dubbii waaqoo na bira jira shanan gibee natti birmachuu jalqabee yeroo siin jette hamleetu dagaaga yaadatu bargaaga yaada namaatu bargaaga sii galeera ittisa wayii argata jechuudha laalaa isaa dagata yeroo dhuma ati waa kan kee haati yeroo si'ii baddee bakka hin taane jiru sitti dhufte loon illee akkasiin taatu agartaniittu ilmootti walirkaa baddee kaate yeroo jabbiinaadhatti fiigdu argataniittu akkuma sana nuuf leeqaan jechuudha nuuf leeqaan akkuma kana waan ta'eef amma rakkoon hawaasa keenya rakkoon hawaasa rakkinni leeqaa rakkina keenyaa jette ijoolleen shanan gibee yeroo jennu eenyu faadha jarri bakki jarri immoo qarshii 600 kana fuudhee gaafiidha gaafii kana immoo ayyee ibsitii ittiin dabalata. Kan walitti qabne ijoolluma mana arabaa keessa jiran dhalattoota shanan gibee biyya arabaa adda addaa keessa jirantu abbaan qabeenyaa tokko keessa jiru marti jira yoo danate maallaqa biyya keenya nama 10,000 waan qabduraa qoddattee hin gargaarra jara malee maal qabna waan malee maal qabna akka aadaa jimmaatti yeroo guddina keenya yoo ollaadhaa taasisaan argame amma taasisaan mana sanaa qolfatti deebi'utti bunnachitti dhugama achi hin gallu haasaan as jedhan haasaan akka amma taasisaan mana sanaa bahutti bunnachitti dhugama akka aadaatti qabna isa kana irbaannachitti nyaatama aadaa jimmaa waan ta'eef ammas jimmaan qofaa miti naannuma hunda qaba isii kana garuu addatti wanni nuti qabnu maali inni nama tachi hin bahu isa kana amma fakkeenyaaf siikoo mandoo caala kanatti siikoo mandoo wanni nuti hin caaluuni buufateetu mataa buqqee achuma ta'a hin deemu abadan mana sanaan deemu kan jimmaallee ka'aa galaa waliin jedhee maaloo jedhee galaa siikoo mandoo horii geessee duroomsa waan si dhibu fakkeenyaaf nama sirraa du'e miti siikoo mandoo harka duwwaan dhabu nama xubaa du'e horii geessee dhaqa kanaan caala horii geessee bakka yaada isaa sana birriidhaan gabbisa maallaqaan gabbisa yoo hin talli haadha dhabde maallaqaan gabbisa keenya immoo bira ta'a nyaatee achitti dhuga qoraan faa baatee keessa keenya immoo garaagarummaan isaa siikoo mandoo qoraan hin geessu keenya qoraan geessa maaliif jennaan namni waan irraa du'e dhaqee qoraan hin funaannatu namni waan irraa du'e looni nama waan irraa du'e orma galcha hamba galcha sirriidha kun garaagarummaan jiru kana bareedinni jiru kan kun immoo tokko ol qabamee tokko gad qabu miti wal bareechine jechuudha malee. Kanaaf guddisuma kanarraa akkanatti waan guddanneef amaanaa nu abbaa keenya abbaa Jifaar harkaa fuunes akka amantaattis ta'e akka oromummaatti dhadhabaa keessaniif rakkataa keessan bira dafaa qaqqaba. Ollaan immoo akka abbaa Jifaaritti asitti waan isin yaadachiisa gaa waan bareedduu kaaste sheekonni shiroo jimma bakki isaanitti du'an garuu gadabi. Isaanoo sheekota shirooti sheeka Itoophiyaatti jedhamanii beekamu jimma maaltu gadabiin geessee jennaani saahiba isaanii jalaa dhukkubsate. Saahiba isaaniitu gadabitti jalaa dhukkubsate gadab yeroo inni isiniin jedhu kana naannoo adaabbaa gara kanaan jechuudha. Gadab naannoo looniin beekamtu naannoo sanatti awwaalaman sheekonni shiroo. Sheekonni kun saahiba isaanii achi qaban nama kitaaba qaraa isaa jiran nama jabaatu jalaa dhukkubsate ana baluu jedhee beekeen immoo dhukkubsateeraa baluu jechuun waraqaa itti barreeffatanii qaallichi. Waraqaa isaanii sana fuudhanii bakka abbaan bakka inni jiru sanatti achitti ganda sana ijoollee warra siikoo mandooti. Dhaqanii ofii isaaniitti achitti qabamanii achumatti du'anii gandi sun fuudhee awwaallate waa ofii. Amma qabrii achii qabna. Qabrii abbaachii qabna qabrii abbaachii qabna. Hayyeetu. Asumarraa kan ka'e ijoolleen keenya gaamanaan abbaa keenyaa kana. Akkan. Aadaan jimmaas kanuma. Akkan. Ollaa keenya nu jiru. Akkan. Kan biraan qaqqabu numa dursa jettee. Akkan. Ijoolleen mana madaamee jedhamu sanaa walitti qabamte. Dhuftee as geesse. Wallaahi abbaan qabeenyaa ta'u kana keessan jiru. Marti jira ijoolluma. Hayyee. Abbaan boottii lafarra harkisaa. Tole. Maal godhaa biyya alaa. Abbaarraa kophee jijjiiruuf jecha dhaqani. Abbaarraa qorqorroo citaa qorqorrootti deebisuuf jecha dhaqani. Garuu wanti kana dursumaa inni jedhanii
abbaan keenya lubbuudhaan jira. Ammallee mana isaa keessa jira. Eh. Lammiin keenya garuu mana isaa keessa hin jiru. Akkan. Lubbuu isaatiif sodaa keessa jira. Lammii keenya dursa jedhanii Ulfaadhaa. gara keessanitti nu erga. Erga. Waan dabala. Waan kana kan godhe ijoollee mana madaabii keessa jiran Akkan. waan kana garuu abbummaadhaan kan qindeessee gara koo gara alfaatti godhe immoo ijoollee galateeffachuu barbaadu. Ediki. Maaliif Sirriidha. wanni kun Namaan malee socho'u. mataa qaba. Namaan socho'u. Namaan malee socho'u. Abdii Bulchaa jira, Dooktar Haafistu jira, Kummaatu jira. Jarri kun garee ijaaranii jalqaba. Tiiktookii waan jedhamu irratti walitti qabame maallaqni kuni tiiktookii irratti ba'anii ilmaan maccaati. Nuti ilmaan maccaa nagaadhaan ciisnee galaa jira nyaataa jira garuu obboloonni keenya ilmaan maccaa immoo beela'anii Bakka citteen dhiidi. nu jalaa beela'anii bakkee dhufanii jiru. Kanaafuu nuti immoo wal ijaarree jirra. Isin immoo dafaati tiiktookii irratti nuti ijoollee akka shanan gibeetti ilmaan leeqaatiif waa gochuu qabne jennee itti kaane. Kanaafuu isin immoo akkaawuntii banaati amaanaa isiitti ergan walitti nu qabaati bakka barbaannu isaan nu gaa jedhanii. Kanaafuu Dooktar Haafizii Abdii Bulchaa tokkummaa fi warra afan hunda ijoollee hunda isaanii galateeffachuun barbaada. Dannaanaa isaan jiru kana beekaa. Bakka waan hin qabne irraa kennite haasofne malee. Waan hin qabne irraa kenni naannoo dhiibe malee maallaqa kana guddaadha bakka guddaa isinii gala jennee haasaan jiru. Kanaafi Naasiraan olee Koreessu ergaa xiqqoo wayii. Naasiraan olee ijoollee keenya irraa wayinee kanan beekan akka shanitti nan beeka. Akkasumas immoo ijoolleen aktivistoonni ijoolleen jajjabduun jirti. Ijoolleen Masrii, ijoolleen Dubaay, ijoolleen akkasumas Sacuudii jiran warri kallattii biraa jechuudha. Warri sii komandoo. Amma gaa fakkii ijoollee diinqaa arabaatu isinii ergee isin immoo waan isin nutti ergitan taa'ee egaa. Koroon guruppii kana jaalladha. Amma qarshii 600,000 kana iddeen itti geessu geesseetan 600,000 risiitii wajjiniin isinitti fidaan immoo. Koreen ijoolleen keenya immoo waan kana jaartan bakka jette dhalattoota Jimmaa addunyaa irra jirtan jette. Jimmaan ta'uun hojiin argisiisuudha malee Agarsiisti yeroo darbes ijoolleen Jimmaa Atlaantaarraa iddiriin shanan gibee qarshii 280 wayii natti fakkaataa natti erganii sii komandoo geessee jira. Amaanaa jiraas bakka hanga eebiin jira. Warri TikTok irra jirtanu siyaasni fi biyyummaan adda addaa biyyummaa keessanitti abbaa barbaade deeggarii sa'a kana garuu hawaasanaa dhaqqa. Ila abbaa barbaade deeggarii dhaggeeffata. Sa'a kana abbaa barbaade deeggarii. Abbaa barbaadee fi dhaqeentinii ta'e. Yoo sheexanni kan gabbaramu ta'e illee dhaqee abbaa barbaadee ta'e sa'aatii kana silaa waan gabbaramu ta'eeti kan jala bulfamu mootii ta'eeti. Si galeera namni waan barbaade itti manaaf hin jedhe dubbiin bakka sana hin jirtu dubbiin. Namooma bira jirra sa'aatii kana. Si galeera dubbiin namummaa bira jira laalaa bira jira. Abbaa barbaade jala hiriirii siyaasaan gabaa biraati magaalaa biraati. Isumaayyuu immoo warra siyaasaaf dhiibnee akka hawaasaatti wajjin jirra. Leeqaan ijoolleen leeqaa rakkoon leeqaa rakkoo kooti jechuun namoomaaf gahaadha. Si galeera rakkoo leeqaa laala dheeraa jechuun bakka sitti dhaga'ame kan komorii saalaan kana malee 600,000 nama tokko ilaa seefuu wajjin maal guutamaas birrii kana malee inninis dhalata shanan gibeeti ijoollee shanan gibeeti. Silas dubbannee ture laayivii irratti. Nama tokkichaa miti kunoo ijoollee leeqaa akkanatti jirti jedhee Sufiyaan itti hime. Ani nayyeellee wajjin jirra waan ta'eef an qaanfadhe. Qaanfadhee an calluma jennaan Sufiyaan mucaa waa qabaatte jedhee ijoollee leeqaa akkanatti jirti jedheen Sufiyaan. Wallaahi sa'aatii sana dhaabbate 500 dabarsee risiitiitti fide. Risiitiitti fide shanan gibee. Akka shanan gibeetti jalqabaa miti akkasii komandootti hoo akka arfan qallootti hoo akka ijoollee naannoo kanaatti ijoollee tuulamaatti hoo awwaana eeggadhaa jechuudha. Ijoolleen akkasii jette. Isinii bakka teenyee kaanutti umurii dheeraa kadhataa jirra. Faddaa. Isinii walaanuu kadhataa jirra. Faddaa. Isin immoo nageenya biyya keenyaatii fi nagaan biyya keenyatti kan nu baddaa jetteeti. Amiin jenna shi faddaa kan facaafanne amargu wajjin nagaa wal waabba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.